Arra vloggii baay'ee bareedduu fi namatti toltu wayii gabaabduun isinii qabadhee dhufee warri jaallattan isinitti tole bichaan laayikii xuuqa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa guyyaan kaleessaa sanbata ture charchii hafee mana oolee jennaan baay'een keessaanii yaada babbareedaa fi gorsa gaarii ta'e naaf kennitanii turtanii afuu balleessitee afuun qabduu sitti baratanaan jettanii sirrii jettaan yaada keessan fudhadheeraa galatuumaa ulfaadhaa jecha. Kunis immoo viidiyoon kun guyyaa makaleessaa galgala keessa waraabeen ture garuu yeroo isin bira qaqqabsiisuu dhabe. Innis immoo maal inni jettaniire akkuma isiniin jedha abbaa warraa charchii deemanii galgala argachii dhufee naannoo sa'aatii 10 booddee mana olte waan ta'eef kottu gadi ba'ee xiqqoo qilleensa fudhannaa jennaanii ani badaa ala ba'uu kana nyaata alaa nyaachuullee muuxannoo isaan qabu qimamoonni madaamini beektu mana keessa ollaa adii aduun arginu. Keessattuu warri kontiraataa jechuudha kanaan muuxannoo alaa hin qabuun jechuudha nyaata nyaachuullee gadi ba'uu maal kana baranne achiin booda otuman tana caannacuu baanee jechuudha magaalli kun baay'ee tokko namatti tola baay'ee bareeda amma immoo erga koliidariin diigee sisirreessuu babbareechuu jalqabe akka inni itti bareedu ajabbi jechisiisa ka achii booda baanee nyaata maal barbaaddaanii appitaayitiin nama cufa baay'ee wayii kana nyaa'uu sana nyaa'uu bakka hin beeku nyaata alaa waan ta'eefoo. Waanuma filadhuun beekoroo tokko shiroon ja'a goommanan ja'a shiroo fi goommanni immoo isa nyaata badaa osoo hin taane inni nyaata keessaa haldureedha. Bu'uurri waan hundumaa isa waan ta'eef isa fa'aroon filadhu irratti natti korfamutu jira jechuudha achi waan filadhu wallaalee nyaachuus hin barbaanne ta'ee hin beeku. Achi abbaa warraa duulatii tokko jedhanii ajajanii akkas jedhanii ajajatuun nyaata ajajachuullee hin beeku alaatee jechuudha achi nyaati sanaa nu eebbisii waaqa nagaan nu oolchitee jennee nyaanni baay'ee mi'aa gatiisaa isinitti nu garuu gatiisaa isinitti immoo hin dabbara achiin booda nyaanni as deebinee immoo bakka kana seennee jechuudha baay'ee tokko bareeda garuu galgala ta'e malee jechuudha galgala ta'e malee baay'ee bareeda. As kana teenyee qilleensa fudhannee ispiraayitii keenya maal jecha waan dhugamus filachuun beeku maal akka jedhanii ajajatanis hin beeku bakka rakkoodhaan mushkilaa keessan jira. Achi ispiraayitiin immoo baay'een jaalladha. Achittis taanaanii sebenaappii fi ispiraayitii wajjin namni sebenaappii ispiraayitii natti kennee na fudhatee galanaan jechuudha. Achittis kanuma na damsan kan kanarraa fi shayii kanaan achi noormaalii dhugaatii alkoolii hin qabne kan namni fayyadamu wayii ni jira mitiire. Isa akkasillee fayyadamuu hin beeku bakka nan tamacha'u. Kanumaa fi ispiraayitii wayyata innaa hin beekannis waan ta'eef ispiraayitii keenya fuutti gocha bakka kana baay'ee tokko daawwanne garuu yeroo manaa ba'uuf jennee dideen ture hin deemnu manuma turraa jedhee buna danfisuu kan ture buna danfisuu jalqabee hin baana malee dheegiddii manaa na baase. Achi immoo gaa'is maaltu ta'e seetan ergan gadi bahee bakka kana ga'ee bakka achi galinaan jechuu didee garuu hin qorra malee baay'ee namatti tola. Akkasuma immoo guyyaan kaleessa maaramidha jedhanii magaalaa kana keessatti baay'ee kabajama. Uummanni bakka kana dheesinitti immoo hin danda'u nuti bakka kana seenne malee daandiin makiinaan taaksiin maaliin hin jiru. Guyyaan kaleessaa akkasiin ture erganas ga'e immoo akka mandafee manaa bahuu didee otoo dafee sheedhee baheera ta'e kan jedhuun gaabbe. Amma maalaan godhee seetan erga bakka bareedaa kana argee kan kanaan oliyyuu jiraachuu mala waan ta'eef bobba'uun qaba bakka yeroo hundumaa gadi baanaa jedheen akkasittiin waadaa galfadhee jechuudha isin maal jettu ati yeroon asuufu wanta ani barbaadu irratti ispoonsera taataa kan kanarraa fi yeroo hundumaas dhufnaan jedheen akkasittiin walii gallee nan balleessee bakka kanatti. Isa booda akkasittiin daawwannee hin qorra shaarbiillee uffadheera akkuma argitanii ani maaskii malee immoo manaan boo yeroo ammaa kanatti. Maaliif qilleensi baay'ee hammaatee jira jiini kun qorratti qilleensi nama kukkutu dheedhanii hidhii nama kukkutaa funyaan nama kukkutaa harki nama kukkutaa isa kanaaf ani immoo xiqqoos qilleensa wajjin akkas mara badaa walii galaa hin jirru kanaaf jedhee maaskii gigitti godhee akkasittiin gadi baane yeroo bareedaa dabarsinii baay'ee tokko namatti tola waan biraasaa caala akkasittiin gadi baanii qilleensa biyya abbaa ofii qilleensa biyya ofii qilleensa qulqulluu. Bareedaa ta'e fudhachuun waan gaariidha. Isinis immoo gaayyoo isinitti tole laayikii gochuutiin isinis immoo isin gargaaree nagaan isinaa fiduu isiniin jechuutiin barbaada warri haaraa taatanii sabiskiraayibii godhaati. Maatii keenyatti dabalama. Gaaffii koomentii irrattis karaa keessaanis baay'een keessan na gaafattanii akka jiru akkan yoo ta'u deebisinii kan nafis baay'ee isaa jiru nan beeka. Yeroo tokko immoo waanuma akkasii fataa isin godhuu isinitti bashannantanii isinii fiduu fi ofiifis ta'e isiniifis ta'e
Abbaa manaas immoo nuuf dii jettanii turtanii isas immoo isinii fida rakkoon hin jiru. Abbaan manaas jamaraan anuma bira jira yeroo hundumaa jechuudha. Namatti waraabu malee darbii immoo ni nama viidiyoo sodaatus miti. Tokkoon keessanii isa tun barbaadu ta'uu danda'a jettu. Tokkoon keessan immoo maarraa fuutuu jaarsa namaarraa jettu. Tokkoon keessan immoo jaarsa namaa hatteettee rumtee moo jettu waan miiqatu jira waan ta'eef jaarsuma kooti kan namaallee miti. Qixxee toon ta'anii kan nama tokko kan nama dhuunfaati jechuudha. Kanuma koo yeroo jalqaba nuti waliif kan yeroo jalqabaatish akkasittiin qabadha. Isiniif dhufaa akka iddoo biraatti nagan deebi'ee dhufutti laayikii sheerii asxaaba istaatii keessanii yaadni keessan baay'ee tokko nuti tola baay'ee tokko nu jajjabeessaatee jirtu. Akkasumallee warri maatiin taanii maatii taati viidiyoon dhumarratti yookaan immoo isinii deebisee dhufuu warra yuutuubii nuuf banii jettanii keessaanillee na gaafattan baay'een keessan jirtu isa kana isinii qabadheen dhufa kana laayikii godhaa baariyaalii baasa achii booda gara manaatti galleechuudha duraan otoo buna danfisuuf jalqabee jiruuti baane malee dheena fuudhee ba'e achii kunoo mana gallee immoo buna danfisnee jechuudha buna danfisnee akka kanaatti ollaa wajjiniitiin bunni galgalaa gaawwaree wajjin baay'ee namatti tola. Akkasitti buna keenya footti gochaati hasaa taphachaatii turree kanaan bullee guyyaan keenya kaleessa ganamarraa kaasee amma galgalaatti sanaan darbee galata waaqaa har'as immoo as nu dabarseetii jira waa'ee tarchii afurratti yaada sinnaa kennitanii dhugaa jettanii tokkoon keessan kan dogoggortanii jirtan yeroo hundumaa baay'ee na gorsitu baay'ee na jajjabeessitu anis immoo kanumaaf yaada keessan barbaada waan ta'eef naaf jiraadhaa. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa gaarii isiniin darbii namtuun isiniin arginu baay'ee.